ሰሙ ያስቀሩኛል። ገባክ አይደለም? ምክንያቱም እኔ ያለሁበትን እሳት ማንም ሰው አይረዳው። ገባክ? ለዛ ልጁን ለጊዜው እናንተ ጋር ላድርግ፣ እናንተ እኔን ተረዱኝና እዛ ጋር ደረስኩ በኋላ ቤተሰቦቼ እነግራቸዋለሁ፣ እነሱ ነቱ ይወስዱት፣ ከዛ አያቶቹ ጋር ያድጋሉ ማለት ነው። ለዛ የማታውቀው ብዙ ነገር አለ እንኳን አንተ ማለት ነው። ሚዲያ ላይ እንኳን ያሉ ሰዎች ጭራሽ ማለት ነው ይህን ነገር ናይ ምን አይነት ሰው እንደሆነ እንኳን ጭራሽ አያውቁም እኮ። የማይፈታ ነገር እኮ የለም። በመሀል እኮ ችግር ይፈጠራል። Tole nageenya jaalalli waaqayyo isin yaa baay'eetu obboleewwan keeyya jirtu fayyaa nagaa keessaan obboleettiin keessaan jira galata waaqayyo isa jiraataa baga jiraattani baga har'a keessan isiniin jedha isinis ameen ameen baga wajjumaan jiraanne guyyaa har'aa geenye fayyaan keessanii eegamaadha miti galanni waaqayyoof haa ta'u nuti nagaa keenya warreen haadisii subscribe godhashas warreen haadisii taatanii subscribe jechuumatti leessaa foggorradeen alaawde subscribe godhaan siniin naa godhaan siniin jedha toluma keessanii warreen maatii naa taatan immoo laayikii godhaa warreen jirtan jiraadhaa viidiyoo xiqqoo tokko sin jechuudha yookaan wajjumaan haasofnaree dhufee jechuudha maali seetan innis dhaggeeffa akkuma jalqabarratti sin dhaggeeffachiise nayi fi hubaalam yookaan hubitti hubaalam garuu maqaashi hubaalam hin beektu hundi keessanuu ijoollee baay'ee mirxiidha. Ijoollee Arbaa Mincii sana baay'ee mirxii dhugaa waaqaan akka fakkeenyaatti kara jaalalaa irraa fudhadhu maaliif miidiyaa irratti ergan argeen bare malee yaa'u dura isaan hin beeku maaliif yoonaan jettanii baay'een isaan jaaladha baay'ee nama raruu jechuudha. Nama gaarii turan jaalala waa'ee kadha jaalalaa waan jaalalaa irratti baay'ee namatti tolu hojii isaan hojjetan viidiyoon isaanii naamin baay'ee namatti tola ture. Viidiyoon isaanii baay'ee namatti tola garuu viidiyoo wayii irra dhaggeeffadhee yoon jedhu tuman zoor jedhuun tiktook irraa argee silaa zoor olii nu godha yaadan fooniin bakka tokko nu kaa'e yaada keenya fuudhee zoor nu godha miidiyaa kanarra olii gadee zoor toon jedhuun argee waan argee jedhu piraankii hojjete mucaan irratti dhugaa ta'u sobaa ta'u naatii baay'ee nama gaariidha. Akkuma isinuu beektanii inni hordoftu maaliif afaan Amaariffaatiin hojjetu waan ta'eef ijoollee suni hin beektu Oromiffaatti waan Amaariffa waan dhageessaniif yeroo baay'ee hordoftu jedhee abdii qaba maaliif na Abrish afaan Abrish hin beektu na Ruutaa afaan beektu jechuun isaa wajjin illee osoo hin taane Amaariffa waan hojjetaniif Oromiffatti waan hiikkataniif hin dhageessu. Baay'ee natti dhagahame viidiyoo isaanii dhaggeeffadheen amma kasaas laaleera yaa'u kashiis laalee hin jira kashii maal akka ta'e beektu dhiifamashi nama takkana na laale naqaan isi kanaawan baay'ee natti dhagahame maaltu sitti dhagahame onaan jettanii viidiyoo irratti hojjetee piraankii godhee jira inni piraankii haa ta'u dhugaa haa ta'u piraankii dhammoo jedhee fudhadha maaliif ani naatiinis nama waan kasii godhu miti namni gaahin hamanamu namni hamanamu baatuyyuu naatii waan kana godha jedhee yaadu lammanni immoo piraankii dhadhee yaada maaliif yeroo baay'ee piraankiin hojjetu ijoolleen sun piraankii sirriitti bareedee nama kolfisiisee nama naasisee nama boochisullee hojjetu hin beektu hundi keessanumtu. Mucayyoo wayii wajjiniini piraankii irratti hojjete. Piraankii kana ishii fidee dhufee akka nama machaa'ee bitintira viidiyoo waraabaa maal jechaa dhufe argitee hubaalam baay'ee aarte jechuudha argitee baay'ee aartee irra jettee mana Abrish faa deemte baay'ee garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf amma boo miidiyaa irratti akkuma kana dura sin jedhee gadda akka tasaana mudate malee baay'ee garaana kun ammeessite
maaliif isin hin jabeettu baay'ee garana nyaatte miskiinii mucaa bareedduu wayitii amma ani dandeema waan barbaade warra koo alattuu deebuun hin danda'a mucaa tokko akkasaan qaban immoo hin beektu mucaa koo immoo warra keessan bira asin bira ammaaf abrish faan beektu sila isin bira takka naa taa'e sanaan booda warra koo dhufanii haa fuudhanii haadha kootti naa kennaa jettee boossi sinii miidiyaa takka agartanii fi akka manatti ani argu addaani naatii jette naatiin kana sin godha jedhee hin yaadu yoo yaades immoo hin jaallatte amma fakkeenyaaf nama jaallatanitti naafu dhugaan siniin jedha nama jaallatanitti irra jedhanii naafu malee itti hinaaffaa jedhama afaan oromootiin qinaatii qe'ee hinaaffaadha sirriidha hinaafu itti naafu nama akkamitti nama jaallatanitti nama hin jaallanne toosee maranii gadhiisu waan jaallattuuf ittis fakkaachuu danda'a wannichi dhugaatti fakkaachuu danda'a ani na dhiiraafis qabachuu sun taane inni immoo kana godha jedhee si yaadu mucaa sun immoo baay'ee miskiina wayiiti ishiinis baay'ee miskiina intalaati bareedduudhaan beektu yeroo baay'ee miidiyaa isaan irratti argitu dabalata immoo tigisti eenyuuti ishin televezyiinii qabdu sun miidiyaa ishii irratti isin argitu egaa waan hundaafuu waaqayyo isaan araarsu baay'ee garaa kun hammeessite viidiyoo kan isaas ilaaleen kashiis ilaale baay'ee garaa na nyaatanii waa'ee namaallee irraa dubbachuun waa'ee namaa dubbachuunis rakkoodha garuu namni keenya immoo akkuma afaan keessan beeku sila waan namaan jettan hin abdanu kanaafuu waan namaan jettan hin abdanu waan barbaadan jedhaanillee waa'ee namaa baay'inaan dubbachuus dhimma kanaan tiniin jedhu garuu manatti dhaga'ame amma namummaa namaa hin boosse maaliif hin dubbadhee dhufe hin boosse hiqqattee mammaan buuftee boosse bakka nan deema naatiin kan manaa fi naatiin kan miidiyaa irra addaanii kanaaf iyyuu namni naan hubanne anitti mana kootiif dhala kootiif jedheen sim jedhee taa'e malee jettee hin jaallatti ta'a kanaaf itti fakkaachuu danda'a oopiraankis ta'e dhiiras immoo yeroo tokko tokko dhiirri kanallee godhadhee yaadu tarii qalbiin yoo geesse hin beeku maaliif ammoo fakkeenyaaf ofii koon of amana malee nama amanuu hin danda'u bakka nama macaafni qulqulluus hin jira nama namaniin garuu akka mataa keetti jaalladhu maleedha kanas hin godhadhee yaadu osoo kanas immoo godhee dhiiraa dogoggorus danda'a himammaashii sun baay'ee natti dhagahame kanaaf ijoollee jaalala akkana walii qaban sun kanarra jiru sagalee ishii jalqaba irratti sin dhaggeeffachiiseera waan ta'eef baay'ee natti dhagahame waaqayyo walitti isaan araarsu waaqayyo walitti sin araarsuudha baay'ee akkamitti naman jaalladhu ijoollee sana jecha fira koo miti isaan hin beeku isaan nan beekanii an akkuma keessan ala taa'ee miidiyaa irratti bareeni baay'ee nama radochuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tolu nama gaariidha jechuun keessa namaa seechi hin beeku miti akkumatti beekeetan akkumatti seechi ilaalin baay'ee nama gaarii natti fakkaatu inni immoo siruma naatiidha maqaan isaa yaa hin beektu ijoolleen sun obboleewwan sadanii yuutuubii hojjetu innillee mana qaba malee sadan isaaniitu hin qabu jira yuutuubii ta'ee ka'ee naatiin kun maqaa namee obboleessa kan jedhamu hin qaba isa wajji walitti fakkaatu isa wajji waan walitti fakkaatanii nama rara dhugaa dubbachuuf nama rara waan sanyiin jedhamu waan biraatti fudhatanii komintii badanaan barreessinaati namummaa nama kabajanni ishiidhaa qabu waliigaltee isaan qabantu nama rara amma garuu yoo itti ilaalle jennu waliin dhageenyu walii hin gallu kanaafuu ani mana kooti jedheen mucaa kooti jedheen waan hundumaa obsaa bahee amma immoo hin taa'u abrish mucaan koo simbirata kanaaf haa taa'u jechaa jirti waaqayyo walitti isaan araarsu isaan lachanuu nan jaalladha seexana yoo ta'e malee namni diigamsa namaa jaallatu yookiis immoo gargar bahinsa namaa jaallatu namni nama jibbu yaadayyuu seexanuma malee nama miti ergiteenyaa godhe yookaan dhugaa godhe isinitti hima kana namni nama jibbu seexanadha nama miti seexanni hafuurri hamaan isa keessa waan jiru isa keessa ana jibbaachuudha fakkeenyaaf malee namni nama hin jibbu waaqayyo wal faana isaanaa jiraachisu ijoollee gaariidha ijoolleen jaalladhuudha ijoolleen karaa jaalalaallee fakkeenya irraa fudhadhu sirriitti karaa malkiillee baay'ee nama riru karaa jaalalaallee dhugaa dubbachuuf karaa hojiillee gobasiidhaan hojjetaa hojii jechuun asuma achuma akka keessa nana sichi yuutuubii irraan beeka malee mana isaa dhaqee bitee nan beeku koomintii badanaan kennina
koomenti isinitti tole naa barreessa yaada gaarii naa barreessa anis waan wallaale waan dadhabe immoo na jabeessa waaqayyo isin haa eebbisu warreen soofaa bitachuu barbaadan biiffee bitachuu barbaadan qomsaatiin bitachuu barbaadan eelee biddeenii eelee elektirikii bitachuu barbaadan warreen Addis Ababaa keessa jirtanii tola isinii dhaqa. Addis Ababaa keessa farqa baatanii achitti naa ergi yookaan naa geessi warri jettan. Warreen immoo Addis Ababaa keessaa baanee gara Oromiyaa kililii kana nu deemsisan moo ta'e waan xiqqoo nu dabarchiisa tiraanspoortii gatii qodaa sanarratti. Dilivariin kan isaanuma jechuudha. Warma meeshaanuma maqaa isinitti dha'eedha. Lakkoofsa bilbilaa akkuma beektan asirratti isinii maxxansee jira. Duwwaa 934 44 58 87 karaa himoo karaa teelegiraamii na dubbisaati isinii geessuu nan danda'a. Warreen Finfinnee keessaa natsaa isinii dhaqaa isiniin jedha. Dilivarii firiidha jechuudha. Anna baay'ee isin jaalladha waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Anis dadhabduudha na gorsa. Yaada badanaan barreessina na gorsa. Anis isinirraa adda miti akkuma keessan nama maka keessaniiti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Footoo mucayyoo karaa isiniin maxxansa. Ciao. Isin jaalladha.